Jireenya keessan keessatti bakka yaadan gahuudhaaf waa sadii beekuu qabdan. Tokkoffaa bakka yaadan gahuudhaaf afaan namaa jala yookiin jecha namaa jala deemuu hin qabdan. Afaan namaa jala yoo deemtan yookiin jecha namaadhaa yoo sodaattan yoomillee bakka yaadanis hin geessanii karaa sirriirraas deemuu hin dandeessan. Lammaffaa waan godhuu deemu tokko yookiin waan godhu turtu tokko dursa itti amanii dursa hubadhu karaarra jirtu san karaa sun karaa kam akka si geessu jiru karaa san adda baafachuu qabdaa hubachuu qabdaa of amansiisuullee qabdaa ofitti amantummaadhaan wanta gootu tokko yookiin wanta godhu turtu tokko godhuu qabdan. Sadaffaa guyyaan gubbaa duniyaadhaa suni gabaabduu waan taateef yeroo hankee itti fayyadamuu qabdaa jireenya hankee akka gaariitti akka barbaadetti akka namni barbaachisu hin taane akka ofii barbaadetti jiraatuu qabda. Akka barbaadetti yeroo isin jiru jireenya boru nadaamaa itti hin qabne tokko jechuudha. Jireenya boru yoo yaadattellee itti hin nadaamne tokko karaa Rabbi jaalatuun karaa sirrii ta'een jireenya hankee jiraadhu yeroo hankee itti fayyadamu.